Maqaan koo Shaambal Shifarraan jedhama. Kanaan dhufe magaaluma Bishooftuu kana keessa kanaan dhugaa ba'u. Wanta yaadamne gooftaan taasisee nama irraa na godhe ani garuu nan jiraadhas jedhee waan ani yaadne waaqni immoo yaade. Maatiin koos firri koos alagaanis hundinuu hin jiraata jedhee namni yaade tokko hin jiru. Dooftoriin irree yaade hin jiraata jedhee yaadeen turre. Ani immoo gaafa guyyaa 2-11 dirjiitii dhaqee achirraa farmaasiin feerroo dhoo'ee achiin ibiddi na gubee duurra jedheen fooqirraaf gadhiisee achiin booda laphee kanaanan kufee saniin booda achiinan ka'ee fuudhanii hospitaala na geechanii achirraa kaasee reeferii gara Addis Ababaa na barreessanii maatii koo nagarree gaafa kamisaatti achiin booda nan dhaqee qorichi laphee koorra harka koorra funyaan koorra tuubboo asii dhiiga na waraaba tuubboo fincaanii guutummaa sanarra jira torbee san tokko guutuusa gaafa dafinoo seene dafinuman bee jennaan dhufee as nan seene biiroo akkana akkas jedhee nan himadhe hiriira galee ka'ee nan dhufee amma dhufee naa karatutti ergamaa waaqayyoo boosseen ani cannaqamaan ture yeroo namni utaalee faarfatu ani siqaa irran jira akkas laphee koo iddoo obboroshiniitee kan akkas qabadheen ta'a ture amma naa karatamutti saniin booda gaafa naa karatamu achirraa kaasee nagaanan argadhee utaalee nan faarfadhee tarree warra namni taa'u fayyoota wajjin taa'ee nan galateeffadhee xumuree nagaa koon ba'ee nan gale. Dhugaadha laphee cufaa keessisaa oonee foolii kee haara'ee jireenyaaf maal ta'e? Iddoo hojiitti miidhame feerroo faabirikaa seene kaza isaan seene saa lamatti isaan seene ni kaanii sa'aatii 4 otoo hin ta'in fanadda'e inni hojjetu sun jechuudha. Gaafa fanadda'u nama baay'ee miidhame inni immoo ibiddaan dugda isaa gubate garuu afaan oolcha jedhee iddoo ibidditti ka'e sanirraa fooqirraa gad deebise. Maaliif fooqirraa kufee? Reeffi kiyyaa argamu reeffi kiyya gubatee baduurra jedhee fooqirraaf gadhiise. Fooqirraaf gad darbate. Inni dookteriin bayyade kun maal jedhe iddootti bayyade kana? Iddoo kana dhiigatu wal geedhe tuubboo muree tuubboo galche tuubboon gaafa guyyaa 2 galgala seene deebi'ee torbee gaafa dafinuuna keessaa buqqee amma sanitti ashagee galii amma deebitutti hin tuqiin goroggoriin of eeggadhu naan jedhe qilleessa kee of hin galchiin fooxaa fi mari taa'ii naan jedhe gaza lafa dheeraa dandeessan deemtu si'achi hojii hojii dhaala taate hojiin hojjetu si'achi hojiin hojjettu karaa dheeraa deemuu hin dandeechu kee bakka kanuma naan jedhe. Tasfaan qabu jechuudha. Har'a abdiin itti tola waaqayyo. Hojjechuu danda'a karaa dheeraa sa'aatii 12 deemuu danda'a. Amma waaqayyo tuubboo haaraa gattama jechuudha. Kaasaa fidaa. Nagaan siif haa ta'u. Ameen. Out! Holy Ghost! Holy Ghost! Mighty name of Jesus Christ. Randalaba seba hadiabo sekraba hadia. Du'ike afeera torbee sadii booda dookteriin kan inni lafa dheeraa afaan kibban hin deemin siin jedhee bakkatti duutuuf hin duuta gooftaan akka jedhe du'ike afeera du'i torban sadii ani kalee haraa fi tuubboo haraa sii galcheera jedha. Afuura keessee sadii gara laatti baas. Guddisi ta'u lama sadii sirmaa lafaan kee gazee abidditti galeera itti galee abiddatu. Peraasonni godhaa jiru amma. Du'a kee nambisee nagaan siif haa ta'u. Kai! You are free. Hin qabin. Kai! Deemi! Deemi! Beerreeyyuu kan danda'u Yesuusiif kee dhaabatee foorjuu kan danda'u. Somebody amen! Yeroo waraqachaan itti yaalamaa ture ilaalee ati eenyudha naan jennaan isaa
laphee kootiin obboroshinii ta'e saniidhaanii isa maqaan koo shaambalii ilaaliin jedheen ohoo siidhaayidha faayiteer too narraa jeffadhe akkamitti akkatti fayyita hin jiraatta dheeyyaanneeni namni fooq irraa kufee laphee keessaa cabuu jechuun inni ooles argeen beeku namni akkasis miidhamee na bira dhufee fayyeen beeku garuu ati duudhaaf baarsantii lama moo akkamtu si hafe garuu ati hin jiraatta dheeyyaanne maatii kee jajjabeessaa turre garuu ati hin jiraattee nagaa keetti fayyiteer tanaan jedhe. Lubbuu bada oolchee caba lafee oolchee har'a nama galataa nu godhee waaqayyo maqaan isaa eebbifamu. Rabbi na oolcheera gooftaa galatu namni waaqayyo badee sin badu waan ta'eef kinoo jiraadheen sin laalaa jira sin wajjin haasaa jira kanaaf homaa miti waaqni nama oolcha abdiin kutachuun hin barbaachisu jedhen warroota na bira dhufanii jajjabeessaa ture warroota ibiddi guggubee maal jedhes achiin booda ani sadarkaa kanatti fayyeen urufa oolee warri na arganis ajaa'ibsachaa turan akkamitti akkatti fayyite micaa fayyitadhee namni yaadeen jiru bee yoo dhageenyu dhukkubni kee cimaa miti jennaan namatti cimaadha malee waaqatti cimaa miti jedheen gaafii deebisaa fitu. Ajaa'iba ilaalaa galateeffadhaa. Folike